hordoftoota viidiyoo tanaa qaalii kabajamoo jaallatamoo hundumti keessanuu viidiyoo tanarraa waan xiqqoo akka baruu abdii qaba. Appilikeeshinoottan tokko yookiin immoo pilaatfoormiiwwan tokko fayyadamuudhaan galii gaarii irraa argachuu kan dandeenyu kan irraa isin barsiisu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni hedduun TikTok gubbaatti scroll godhuu, YouTube gubbaa ta'anii viidiyoottan garaagaraa ilaaluu galii dabalata isaan argatanii jiru jechuudha. Namoottan achirra jiran san qofaaf hordoftoota taanee ilaaluu qofa ta'a. Appilikeeshinii kanarraa immoo waan xiqqoo kan isin dubbadhu ta'a jechuudha. Appilikeeshiniin kun Poopoo jedhama. Poopoo akkamitti akka fayyadamnu, akkamitti akka itti hojjennu, akkamitti immoo akka irraa galii argannu. Poopoo yoo jedhu waan biraatti beekna waan ta'eef hiika biraa itti kennuu dandeenya. Haa ta'u garuu appilikeeshinii Poopoo jedhamu kanarratti dalaguudhaan guyyaan $1, $2, $10, $100 dalaguu dandeenya. $200 dalaguu dandeenya. Guyyatti isin jedhe. Kana jechuun qarshii 1,400 Itoophiyaa irraa kaasee hanga yookiin immoo qarshii 140 Itoophiyaa irraa kaasee hanga qarshii 20,000, 30, 50, 100 guyyaan dalaguu dandeenya jechuudha. Appilikeeshinii kana qofa fayyadamuudhaan. Hayyee appilikeeshinii kana akkamitti buufanna yookiin immoo akkamitti daawwalood goona kan jedhuuf lakkoofsota bilbilaa armaan gaditti isinii kaa'u kana irraan nama Telegiraama, Instaagiraama, YouTube, TikTok, Facebook waan hundaan argachuu dandeessan. WhatsAppiidhaan immoodha yoo barbaadan jechuudha. Ergas booda liinkii viidiyoo kana xumura diskiripshinii isaa irra isinii kaa'aa. Liinkii san gadi tuquudhaan dhaqxanii appilikeeshina buufattan. Appilikeeshina kana maqaa qofa waan beektaniif yookiin immoo appilikeeshina kana waan beektaniif daawunlood hin godhina. Appilikeeshina oriijinaala isinii kaffalu isa sirrii ta'e argachuudhaaf liinkii armaan gaditti isinii kaa'u viidiyoo kana jala diskiripshinii yuutuubii kanarra dhaqxanii ni baaftu jechuudha. Erga baaftanii booda liinkii san daawunlood gootanii xumurattanii akka xumurtanii lakkoofsota bilbilaa asirra jiran kanaan quunnamtu. Gara WhatsAppiitiin yookiin immoo gara Telegiraamaatiin yookiin gara Immootiin akka gadi buufattanii xumurtanii jechuudha. Tamsaasa kallattii qaba. Tamsaasa kallattii irratti leenjii barbaachisu isinii kenna. Leenjiiwwan sanniin dhuftanii hordoftu. Leenjii sanniin dhuftanii fayyadamtu jechuudha. Namni kamiyyuu akkamitti appilikeeshinii kanarraa galii argachuu akka danda'u. San qofaa miti. Coin trade waan jedhamu qaba. Coin trade jechuun daldala coiniiti. Daldala coinii akkamitti irratti daldaltanii akkamitti immoo coinii irraa galii akka argachuu dandeettan cinatti qabaa jechuudha. Hayyee namni tokko coinii isaa daldaluudhaan yookiin immoo coinii isaa bitee gurguruudhaan yookiin immoo coinii argates gurguruudhaan yookiin immoo mallaqa argates keessaa baasee withdraw godhee baankiitti haa ta'uu, akkaawuntiiwwan garaagaraatti haa ta'uu, kiriptootti haa ta'uu, haala garaagaraatiin akkaawuntii ofii irratti mallaqa san baasee akkamitti akka fayyadamuu danda'u. Isa qofaa miti. Mallaqa kanaayyuu argachuudhaaf galiiwwan Poopoo kana gubbaarratti argachuudhaaf maal fayyadamee fakkeenyaaf biratti amma kuni galiidha. Galiidha konfirm godhinaan jedhaa jira. Isii konfirmettu kana yeroo cuqaasu kun galii argadhee jira jechuudha. Galii isaa kanaayyuu akkamitti akka argachuu dandeenyu. Akkamitti akka badhaasa isaa kanaayyuu argachuu akkaataa itti dandeenyu tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha achi gubbatti. Kanaaf garee irratti dhuftanii laayivii kiyyarra dhuftanii laayiviin kun mana kana jechuudha. Harboor Miidiyaa Neetwoork kan jedhu kana irra dhuftanii asirratti leenjii gahaa ta'e fudhachuu dandeessu jechuudha. Harboor kana sarchi gootu erga sarchi gootanii booda suuraa akkanaa isinii fide jechuudha. Harboor kan jedhu suuraa kana qofa hordofuudhaan dhuftanii maal gootanii leenjii barbaachisu ni fudhattu jechuudha. Asirratti amma kan argaa jirru fakkeenya lakkoofsi kunniin bilaashaa miti jechuudha. Lakkoofsota sirrii ta'an asirratti argaa jirra. Lakkoofsi naannoo kanatti nutti mul'atu 1,100 fi 63,000 naannoo san qabu jechuudha. Kana jechuun $16.3 guyyaa har'aa qofa kan dalage. $16,550 abbaa isaa qarshii 3,000 guyyatti appilikeeshinii takkittii kana qofa fayyadamuudhaan dalagee jira jechuudha. Namoonni hedduun dogoggorri TikTokii gubbatti fakkeenya
Kooyina kuma 100 yookiin immoo leenca tokko fuutanii yeroo namaa kennitan kooyiniin tiiktookiin isin badhaasu takka ittiin hin jirtu jechuudha. As gubbatti pooppoo gubbatti kooyina takka yoo namaa kennitan 10 yoo kennitan 100 yoo kennitan isin nyaatee callisuu danda'a akkuma tiiktookii sana. Yookiin immoo osuma isin kennitan iddootti kooyina 10,000 20,000 isin kennitan fa'aa 5,000 isin kennitan 50,000 100,000 fa'aa isin badhaasuu danda'a. Sana jechuun kooyina 100,000 isin badhaasa jechuun doolaara 10 yeroo tokkotti yookiin immoo qarshii 1,500 Itoophiyaa yeroo tokkotti isin badhaasa jechuudha. Kanaaf pooppoo immoo pilaatfoormii biraatti irra bu'a qabeessa yoo naan jettan sa'aatii ammaatitti lakkoofsa tokkorra ka'an kaa'ullee bu'a qabeenya isaatiinis tajaajila isaatiinis lakkoofsa tokkorra ka'an kaa'u jaalattaniis jibbitanis wanni haga pooppoo bu'aa hin qabu jedhu hin jiru jechuudha. Kun piroofaayilii isa kana dhuftaniitiin achi barachuu dandeessan sirriitti jechuudha. Feesbuukas qabna maqama kanaan, yuutuubiis qaba maqama kanaan dhuftanii irraa barachuu dandeessan jechuudha. Dhaqxanii gattuuttanii gareedhaan irratti hojjennee gareedhaan waliin jijjiiramuu dandeenya jechuudha. Guyyaadhaan akkaawuntii tokko yoo qabaattan doolaara takkarraa hanga doolaara dandeettanii hojjechuu dandeessu. Al takka qofa irratti hojjechuun, al takka qofa leenjii irratti kennuun, al takka qofa appilikeeshinii kana gadi buufattanii wantoota inni barbaadu, ulaagaa inni barbaadu guuttanii tokko tokko ulaagaa inni barbaadu immoo laayivii irratti koottatii na dubbisa. Guuttanii xumurtanii guyyaadhaan isin laayivii irra jiraattanii jiraachuu baattanii irratti hojjettanii hojjechuu baattanii guyyaadhaan galii dhaabbataa ta'e galii adda hin cinne appilikeeshinii itti argattanii jechuudha appilikeeshinii kun. Kanaaf appilikeeshinii kanarratti yoo leenjii barbaaddan, odeeffannoo gahaa yoo barbaaddan, kooyinii irratti daldaluu yoo barbaaddan, akkuma san immoo tiyyuu eejantiiwwan hedduu galmeeffattanii hojii ittiin hojjechuu galii gaarii irraa argachuu yoo barbaaddan Harboor filannoo keessan haa ta'u. Harboor miidiyaa neetwoork gara yuutuubiitiin, gara feesbuukaatiin, gara laafootiin argachuu dandeessu. Gruuppiiwwan telegiraamaa irratti Harboor miidiyaa neetwoork yookiin immoo Harboor biizines gruup yookiin immoo Harboor Cryptos yookiin immoo Harboor Inspire jettanii sarchi godhuu qofaan Harbooriin argachuu dandeessu jechuudha. Miidiyaan kun miidiyaa keessanii, miidiyaa har'aa fi boruu. Kanaaf miidiyaa Harboor wajjin ta'uudhaan odeeffannoo kamiyyuu argachuu, madda galii kamiyyuu argachuudhaaf filannoon keessan Harboor qofaa ta'u. Sana booda miidiyaan Harboor kun miidiyaa biraatiin wanni adda isa godhu miidiyaaleen biraa hafarsoo yookiin immoo odeessoo yookiin immoo tuyyuu odeeffannoo garaagaraa kennuu yookiin immoo barnoota garaagaraa kennuu yookiin wanta ati hin beekne oduu haaraa tokko fa'aa fidanii si barsiisuu, si bashannansiisuu, haara si galfachiisuu isa kana miidiyaaleen biraa. Miidiyaan Harboor wanti adda isa godhan malee miidiyoota kanneen hundarraa wanti adda isa godhu miidiyaa biizinesaa qofa. Miidiyaa akkaataa ati itti mallaqa argattu yookiin immoo mallaqa harkaa qabdu itti guddiftu. Miidiyaa oduulee biizinesaa qofa isiniif fidee maxxansu. Odeeffannoo garaagaraa kan biizinesaan wal qabatu arginaan miidiyaan kun biraan kutuu jechuudha. Kanaaf koottaa doolaara irratti waliin haa dalagnuu. Koottaa doolaara waliin dalagne kana immoo waliin haa qooddannu. Koottaa doolaara waliin dalagne doolaara waliin qooddannee waliin biyya keenya isaa guddifnu. Ofillee dhuunfattaa guddannu isin jechuu barbaada. Viidiyoo kanarraa akka waan takka hubattan abdii qaba. Lakkoofsi bilbilaa isa armaan gadii kana. Yoo biyyuu lakkoofsa kanaan nu argachuu dandeessan. Lakkoofsa Harboor miidiyaa neetwoork jechuudha. Lakkoofsicha biizinesaa. Kanaaf namni kamiyyuu sa'aatii kamittuu daqiiqaa kam keessattuu yeroo kamittuu hojiilee biizinesa onlaayinaa kamiyyuu dalaguu yoo barbaade hojiilee onlaayinaa moobaayila ofii qofa fayyadamuun galii itti argatu yoo barbaade pooppoo kana qofaa miti jechuudha. Bilbila kan koo gubbaa appilikeeshinoonni jiran hundi isaanii appilikeeshinoota biizinesaati. Appilikeeshinoota galii garaagaraa irraa argachuu ittiin dandeenyu malee appilikeeshinii bilaashaa tokkocha asirratti hin argitan. Appilikeeshinoota kanneen hunda isaanii irratti hojjechuudhaan guyyaadhaan yoo xiqqaate qarshii
Itoophiyaa 5, 10, 100, 500, 1000, 1010 guyyaa guyyaan irratti kan dalagachuu dandeessan as gubbaa jiran jechuudha. Kun filannoo keessan haa ta'u. Harboor Miidiyaa Neetwoork yeroo hundaa yoo filannoo godhattan oduu fi odeeffannoowwan garaagaraa irraa argachuu dandeessu. Kan olii gad fiigduuf, kan burjaajoftuuf, kan garaa qurxummii keessa ceetee, galaana san ceetee, rakkoo fi cinqaa fi dhibee meeqa ceetee, kan biyya keessa teettee ari'amtee, wal baqattee, gad baqattee, kuftee kaatee, rakkattee, baddaa gammoojjiitti mucucaattee, kan immoo tuyyuu halkan guyyaa xaartee, wanta garaagaraa eegdee yookiin immoo hojiilee garaagaraatiif jettee fiigdee manaa baatee, ala keessa ooltee bultee. Kun viidiyoo waraabee, kun immoo kan waraabamee peest godhee, kun mana istuudiyoo banee, istuudiyoo bakka istaandaardiin isaa ol kaa'aa ta'e banee, mallaqa iddoo investitti godhee, yookiin immoo laayivii irra taa'ee dhaabatee, iyyee barsiisee baratee. Kun hunduu maaliif? Hundi isaatu jaalattus, jibbitus biizinasiiti. Jaalattus, jibbitus madda galiitiif. Kun yuutuuba keenya Harboor Miidiyaa Neetwoork jettanii sarchi gootanii argachuu dandeessu. yuutuuba jalattis viidiyoottan hedduu isinii maxxansee jira. Armaan keenya yookiin immoo tuyyuu itti beekamni keenya yookiin immoo adda baafannoon keenya isa kana. Harboor Miidiyaa Neetwoork jedha. Achirraan argachuu dandeessanii. Kanaaf jaalattus jibbitus anillee viidiyoo kana kan waraabus maaliif isin viidiyoo kana ilaaltanii yeroo irraa faayidaa argattan ani mootu yookiin viidiyoo kana ilaaluudhaan galii YouTube irraa argachuu danda'a. TikTok irraa, Instagram irraa, Telegram irraa, Facebook irraa argachuu danda'a. Sababa isin dhaytanii kilik gootanii viidiyoo kana ilaaltanii. Maaliif jechuudha? Anillee wanni viidiyoo kana dalageef galii argachuuf. Wal cinatti garuu wanni adda baay'ee isa godhullee galii kophaa koo akka argadhuuf miti. Isinis dhuftanii akka argattaniif. Appilikeeshinoottan galii irraa argattan anatu isinitti himaa wanni eeguuf illee bar osoo isin kan jibbu yookiin immoo isin hin barbaanne ta'e appilikeeshinii akkanaa irraa galii argatta. Kootu sitti maas inni jedhu yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii. Maaliif? Ofii kiyya nyaadhee ofii kiyyaa kanadhee ofii kiyya duroomoo sooromee hafuu barbaada yoo ta'e. Kanaaf maal naa gootanii yuutuubii jalallee seenaa viidiyoottan hedduutu jira. Viidiyoo hedduu viidiyoottan 200 ol ta'an. Viidiyoottan kanneen keessaa kan yeroo irra dabre hin ilaalinaa. Viidiyoottan yeroo asaanatii fi viidiyoottan kanaan duraa keessaa muuxannoowwan garaagaraa kan irraa argattan. Muuxannoowwan akka abjuu keessan kaa'achuu, mul'ata qabaachuu, daandii keessan filachuu, karoora qabaachuu. Namni tokko mul'ata yoo qabaate karoora daandii milkaa'inaa yookiin immoo miidiyaalee hawaasaa irratti akkamitti akka feesbuuka banachuu danda'u, yuutuubii banachuu danda'u, moonotaayiz akkamitti akka godhuu danda'u, pooppoo kan akkamitti akka banachuu danda'u. Akkasumas immoo iyyuu ijaarsa sammuu irratti leenjiiwwan hedduutu jira as keessaa. Viidiyoo isaa yoo dandeettan ilaalaa. Namootaniifis sheer godhaa. Harboor Miidiyaa Neetwoork miidiyaa keessanii miidiyaa har'aa qofaa miti. Miidiyaa har'aa fi boruuti akkuma maqaa isaa har'aaf boru. Harboor jedhee of moggaase jechuudha. Miidiyaan kun keessanii guddifachuun kan keessanii dhiisuun kan keessanii. Horaa bulaa deebanaa. Afaan biraatiinis sagantaalee garaagaraatiinis gara fuulduraatiitti istuudiyoo smaart ta'e gaafa bananne jechuudha. Istuudiyoo smaart ta'e gaafa bananne walitti deebina. Haa ta'uuti namni tiiktookii irratti yookiin immoo miidiyaa hawaasaa irratti waan xiqqoo dalaguu barbaadu yookiin immoo viidiyoottan gaggaarii dalaguu barbaadu wanni guddaan isarraa eegamu yoo jabaatte maayikii tana. Maayikii tana jechuudha. Akka dabalataatti maayikoottan biraa garaagaraa fayyadamuu danda'a. Haa ta'uuti sagaleen kee qulqullina akkasii qabaatuuf maayikii akkanaatti waraabda yoo ta'e yookiin immoo maayikii akkanaa fayyadamte yoo ta'e sagaleen kee irra smaart ta'uu danda'a. Wajjini biraa, haasofni biraa akka keessa hin seenne qulqullinaan si waraabuu dandeessi jechuudha. Kanaaf miidiyaa Harboor irraa akkaataa viidiyoon itti bareede galii gaarii itti si argamsiisullee odeeffannoo si kennuu danda'a. Galii gaarii argachuudhaaf immoo viidiyoottan akkamillee dalaguu akka qabdu dabalataan hojiilee akkamii akka dalaguu dandeessu tokko tokkoon odeeffannoo isinii kenna jechuudha. Namni neetwoork maarkeettingii irratti dalaguu barbaadan neetwoork maarkeettingii kam yoo dalage irra wayyaa. Biizinasottan onlaayinaa keessaa daayireekt seelingii yoo ta'e
isa kam yoo dalage irra wayyaa Harbour irraa argachuu dandeettan guutuu isaa. Akkasumas immoo kiriiptoo irratti yoo dalage haala kamiin wayya ispoortiidhaan, maashinaan, roobootiidhaan, artificial intelligence immoo waan biraatiin airdroppota irratti yoo dalage airdroppiiwwan keessaa kan irratti yoo dalage naa wayya fiinchee moo maajoor moo haamistar moo maal taabtaabee godhe naa wayya kamtu irra naa kaffala piroojeektii kamtu irra amanamummaa qaba. Kiriiptoo keessatti immoo kiriiptoo haala kamiin yoo dalage irra bu'aa naa qaba. Holdii moo akkasumas immoo riiseel irratti yoo bitee moo isa kamtu irra bu'aa naa qaba. Fiicharii moo daldala fiicharii haa daldalu moo ispoortii haa daldalu moo marjiiniidha moo kam naa wayya. Forex 5x xx moo kam wayya. Kun hundi maal jechuudha filannoo mana Harbour irraa argachuu dandeessanii. Kanaaf hojiilee biraa kanaan ala ka ta'e hojiilee onlaayinaatiin ala ka ta'e hoo mana nyaataa hubanii wayyamoo mana bunaa wayyamoo mana buutikii uffataa wayyamoo mana meeshaalee elektirooniksii garaagaraa keessatti gurguruu wayyamoo mana bishaanii banuu naa wayyamoo kamtu irra na baasa. Hayyee hojiilee biraa keessaa hojiilee biraa barsiisummaa moo qacaramtee waajjiroota gurguddaa keessatti tajaajila akkamii kennuudha moo kanneen hunda walii galatti odeeffannoo jireenya keessatti na barbaachiseetu kamiyyuu Harbour Media Network irraa argachuu dandeessa jechuudha. Kanarraaf qabadde kanumaan goolaba. Harbour Media Network irraa keessummaa guyyaa irraa an kalee ture. Horaa bulaa deebanaa iji keessa waan gaarii argu daandiin keessan kan milkii kan qaanii haa ta'u barri bara qofa gabbinaa.